Waboon zoonii giddugalaa fi zooniilee biroo keessatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Harargee Baddannoo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa jiraattota irratti reebicha hamaa raawwachuu himan. Harargee Lixaa keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginnaa dargaggoota dabalatee namoota 5 harka duubatti hidhanii bakka tokkotti rashanuun dhaga'ame. Bitootessa 29/2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii giddugalaa fi zooniilee biroo keessatti tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa irratti fudhateen injifannoolee gurguddoo argamsiisuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa irratti fudhachuun loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeesseera. Waboon kaleessa bitootessa 28/2026 Shawaa Lixaa aanaa Cobii barii irraa kaasee tarkaanfii cimtuu diina irratti fudhateen kaambii waraana mootummaa naftanyaa fi qabeenya diinaa baay'ee to'annoo isaa jala oolcheera. Waboon zoonii giddugalaa godina Lixa Shaggar aanaa Cobii magaalaa aanichaa Cobii dabalatee gandoota akka Yuubdoo, Gabaa Sanbataa, Loogee fi Guutoo keessatti tarkaanfii fudhateen humna diinaa baay'ee du'aa fi madoon adabeera. Magaalaa aanichaa keessas humna diinaa ganamaan qulqulleessuun magaalicha to'annoo isaa jala galchuu ajajaa waboo bakkichaa beeksiseera. Birgeediin Murtii Guutoo aanaa Cobii keessatti humna diinaa rifachiisuun magaalattii qulqulleessee injifannoo cululuqaa argamsiiseera. Haala kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Lixaa aanaa Ayyiraa ganda Kolooboo iddoo addaa Siijoo jedhamtutti guyyaa kaleessaa gaafa bitootessa 28/2026 tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota bilchiginnaa 3 battalatti ajjeesuun 7 immoo madeessee meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikkachuun barameera. Akkasumas irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii kaabaa kaleessa bitootessa 28/2026 halkan keessaa toora sa'aatii 11tti godina Walloo aanaa baatee iddoo addaa Awwaaree jedhamtutti tarkaanfii tiksitootaa fi leellistoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen 8 battalatti immoo ajjeesuu 6 immoo madoo cimaan adabuu beeksise. Gama meeshaatiin ammoo qawwee hidhannoo fi rasaasa guutuu waliin irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasiseera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufa. Oromiyaan biyya. Harargee Baddannoo keessatti ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa jiraattota irratti reebicha hamaa raawwachuu himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo ganda Daadas Furdaa jedhamurraa gara jabeeyyiin loltoota mootummaa naftanyaa PP bitootessa 21 bara 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Ibrahim Kaliif Muhammadii fi obbo Muhammad Ahmad Usman jedhaman irratti reebicha ulfaataa raawwachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Jaleewwan dantaa sabaa caalaa garaa isaaniif dhimmaman jiraattota hunda irraa qarshii filannoof oolu 200 funaanuu diddan jechuun kan garmalee reebanii miidhaa ulfaataa irraan gahan ta'uun barameera. Qonnaan bultoonni kunneen yeroo ammaa kana miidhaa qaamaa ulfaataa reebichaan irra gaheen hospitaala Baddannoo keessatti yaalarra kan jiranii fi du'aa fi jireenya gidduutti kan argaman ta'uun ibsameera. Aanichuma guutummaa keessatti lukkeeleen sirnichaa ajaja qaama isaanii olii irraa fudhataniin osoo miidhaa fi faayidaa isaa adda hin baasin hawaasatti gadi buusuun namoota hawaasa miidhuu irraa ofii miidhamuu filatan maqaa fedhan itti moggaasuun saamuu irraa eegalee hanga ajjeesuutti hiraarsa raawwatan hammeessanii jiru. Harargee Lixaa keessatti mootummaan naftanyaa bilchiginnaa dargaggoota dabalatee namoota 5 harka duubatti hidhanii bakka tokkotti rashanuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee Lixaa aanaa Habroo bulchiinsa magaalaa Balballeetti jedhamtutti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa dargaggoo Muhammad Jamaal Yuyyaa kan jedhamu ji'a dabree guyyaan 20/2026tti mana jireenya isaa keessaa humni addaa poolisii Oromiyaa fuudhee deemuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Erga garaanaa Daaroo Labuu Machaaraa Miicataa geessaniin booda kaambii Miicatatti hidhanii turuu himaniim. Godina Harargee Lixaa keessaa namoota 10 ukkaamsanii kaambii waraana Miicataa bakka jedhamtutti miidhaa hamaa irraan gahaa turuus itti dabaluun eeraniiru.
erga ji'a tokko ol halkan bakka shaneen jirtu nu geessaa hariiroo shanee waliin qabdan himaa jechuun rakkisaa turaniin booda bitootessa 19/2026 achumaan Daaroo Labuu toora naannawa Araddaa Dhiibbaa fi Haamsisoo jedhamutti dargaggoo Maammadoo Jamaal dabalatee namoota shan waliin harka duubatti hidhanii rashanuu isaanii jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Maammadoo Jamaal nama gaarii hawaasa waliin hariiroo gaariin jiraatu ta'uu eeruun abbaa qabeenyaa dargaggeessa sadarkaa rifeensa ciruu irraa ka'ee qabeenya guddaa horatuun jireenya ofii jijjiiredha jedhan. Maammadoo Jamaal abbaa daa'imman 3 ta'uu kan himan jiraattonni maqaan namoota shananii akkuma nu bira gaheen kan isin biraan geenyu yoo ta'u yeroo ammaa kanatti mootummaan naftanyaa bilisiginnaa guutuu Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromoo ajjeesuu fi hidhee hiraarsaa baqachiisaa kan jiru ta'uu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.